deema lole lolchiisaa duule duulchisaa injifannoon galaa ka jedhu har'a bakkinni jiru beekamee jira. Dirree waraanaatu jira jechuudhaan viidiyoonni gadhiise irra haasahuu deemna. Dhugumaanuu Abiy Ahmed dirree waraanaa deemee mishigii keessa ture dahoo keessattuu lolee lolchiisee qabsaahee qabsoo hoogganee ka jedhu irra dubbachuu deemna. Suni alattu. Oduun waraanaa maaltu jira ka jedhullee isin biraan gahuu deemna. Itoophiyaa keessattu sila waan baasaa waan haarawaa guyyaa guyyaan dhagayuu deemanii yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota ilaalcha juntaa yookaan abaa'oo shanee qabanii kan yuunivarsiitii kanarra eebbifamanii digirii isaanii irraa fudhachuu yookaan mulquu akka danda'u akeekkachiisa jira. Wanni gos kana ta'ee takka hin beeku. Yuunivarsiitiin akkamiin barnoota nama tokko ilaalcha siyaasaa namaatii fi mulquu danda'a. Bilisummaan barnootaa yookaan ammoo akademiik firiidamiin eessa jira? Sunirraa dubbachuu deemna. Kantiibaan magaalaa Dabre Birhaan hidhamee jira. Maaliif qabamee hidhame? Ka jettullee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Komaandee poostiin mootummaa Abiy Ahmed ajaja 3 baasee jira. Ajajii gurguddaan kunniin maali ka jedhu haala hidhamtoota siyaasaa Oromoollee irra dubbachuu deemna. Koloneel Gammachuu ayyaana bakkinni irraa hidhame irra dhabamsiifame yookaan ammoo hidhamtoota siyaasaa irratti sodaan jirtu ammaan tanallee jabaachaa jirti. Kanaafuu Oromoon warra hidhamtoota siyaasaa kanaaf sagalee tahuu fi duula jalqabee cimsee itti fufuu qabaa jedhamaa jira. Kunniin cufti odeeffannoo kenna kasaatii kana kan isin biraan gahuu deemnu isin faffacaasaa qooda waliin nu gaggaa isiniin jenna. Ka jalqaba Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa ka duraanii haa jennuti. Muummichi ministeera Itoophiyaa ka duraanii maal jennaa ministeerii muummee ka ammaan kana Dammaqee Mokkonnin jedhee miidiyaan nutti hime. Miidiyaan xaqalaa ministeera Dammaqee Mokkonnin jedha. Asumaan deebi'ee immoo xaqalaa ministeera Abiy Ahmed jedha. Nuu galuu didate aangoo dabarsee kennee jedhame diraamaa suni haasawamaa ture. Abiy Ahmed aangoolee dabarsee hin kennine hin duulle gar tokkoo hin deemne masaraa biyya keessa hin baane sana jechuun mirkaneeffannee turre. Dhiibbaan Isaayyaasii fi warra Amaaraa irra hawaasa addunyaa irra waan araaraa waan marii waan dhufee fi Abiy dhokataa akka ture opiidoo isaa walittuu qabeen sodaatina fakkeessa fi aangoo Dammaqee fi dabarsine malee wanni tokkollee hin taane jechaa ture. Har'a jechuun nama mishigii keessa dahoo keessa bahee ka dhukkeen biyyeen balleessitee bubbukatee reediyoo qabatee lolee lolchiisee dulchiisuu kawayaan irratti xurooftee beela hin fakkaatu. Abiy Ahmediin kiyyini areedna haadatee mataa tutturfatee ministeerii aduu godhatee bareedee yuunifoormiin isaa kan wanni tokko ittiin bu'iini achi dhufee mishigii keessa gabbahee dubbataa fi cifraallee bilisoomsuu deemnaa jedha. Maaliif waan kana qabadha isin jedhe gaara Kaasagista kan inni jedhan yookaan Kaasagitaa kana torbaan tokkoon durattu juntaa barbadeessine cabsine dahoo warraa cabsine gaara kana qabannee jirra. Oduu jettutu jira. Oduu torbaan dura isin dhageessu deemamee waanuma biyyiin haasa'u hadhageennuti waanuma inni haasa'u dhageennuti suriitti deemna. የገባውን ጠላት እስክንቀብር የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን የምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የእናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነውን ድል አይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር አካዳሚያችን አሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያ ልጆቻችን እናሸጋግራለን። injifannoo Abiy Ahmed argatee tarreessee jira. Kaasagitaa qabannee jirra. Burqaa fi cifraa itti deemutu jira. Gaarina duuban argitan kana kun harre qabannee lola guyyaa tokkootiin. Abiy Ahmed guyyaa afran darbe lolee lolchiisaa ture. Yoomi kan inni duulaa jedhe. Yoomi ka Abiy Ahmed ni duulaa jedhee dubbate. Abiy Ahmed guyyaa afurin durattu mana bahe. Guyyaa afurin durattu mana bahe. Waan hardhuma lolee harre lolchiisutti jira jechuun guyyaa sadan dabre yookaan guyyaa afran darbe hin duulle hin duulchifne jechuudha. Lolee lolchiisaa hin jiru. Injifannoo guyyaa tokkoon arganne jedhe. Injifannoon itti fufaa jedha. Dhaggeeffadhaa.
ምሁራን እየጮሁ ነው። የእናንተ ስራ ደግሞ በግንባርና ቡርቃን እንይዛለን። የገቡትን ቀብር የኢትዮጵያ ነጻነት እስኪረጋገጥ ወደኋላ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን የምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የእናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው ድል አይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል በአንድ ቀን ድል የተገኘ ነው። በአንድ ቀን ግንባር ድል ጉያ ተኮ ሎሊ ጉያ ሀርዳተ ሄጀቹዳ አብይ አህመዲ ጉያ ለማ ጉያ ሰዲ ዱል እንደምነ ዱል እንቱሬ ዲሊ ጉያ ተኮ ዮካን እንጂፈኖ ጉያ ተኮ ካኒን አርገኔ ጀዱ ኩን አሞ ተርባን ተኮ እንዱራቱ አርገኔ ጅራ ጀዳኒ አብይ አህመዲ ትፉፊሜ ጥቆ ሀሰሂ ዋና ተጀቱ ከሰ ዱብን ከጅባ ህዱ ዋን ጅርቱ ፊ ገርገሪ ደደዋ ቁመና ያለው እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ከልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱን በጣም ጥሩ ነው። በርቱ። ይገዋን አስጀዱ ባይ ነው ገመቺሳ ኦማን ራና ኬኛ ገመው እንዳን ቆጴን ጎዴ ጎቱማንሳ ሐምሌንሳ ባይ ወልካዳ ዲኒ አመብየ ኬኛ አመኬኛ ወቹ ዋን እንደኝፍ ስፓት ኑላፍሴ ዋን ቀብሶ በረዴራ አርሳ በረዴራ እትከፈለ ያርገነ ከን ሰልመት ዋን ፍለቹ እንደው ተፈካተ አመኬኛ ሲምቤኩ ቆጵኝ ኬኛ ሲምቤኩ ቱፊፍ ቆረና ላፋተ የባንከንከ ያሊ ጎዴ ጅራ ገሩ ፍንፍኔቴኝ ኢሶ ገናቱረ ሀለ ጅጅሩ አንበርባኒፍ ገሩ ማውራናት ፍኔ ጅራ akkuma agartani tabbi nama jiru kun amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraana cimaa kaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa, burqaan qabannaa. Diinni ni tuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhuutti duubatti waan jennu qaba. Nuti aarsaa ta'uu kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisanii turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala. akkuma waan salphaatti moote waan barbaade gooti fakkaatu ifa kana qaanessinee ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eegamu waan ta'eef akkaataa kanaan oomaa waraanaa gartan kanaa wajjin oolle haalli jiru baay'ee nu gammachiisa. Galgala kana sitti fufna bakka qulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Gama kanaan adda kanaan fedhiin diinaa guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya mul'uura jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaan biyya kanaa eegamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundammoo hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Kan milkeessuudhaa fi milkaa'aa jirras. Okay, anis mishigii galee kan qabsaawaa jiruu fi kana milkeessuu fi jedha Abiy Ahmedii dhageettanii yoo jiraattan taate mishigii galee kan qabsaawaa jiruu fi jedha Abiy Ahmedii. Namni mishigii galu dhiiroo wal gaafannaa. Namni mishigii galu namni mishigii bahe akkam fakkaata? Abiy Ahmed eegee agartanii areeda haadatee wayaan isaa dhukkee biyyee takka hin qabdu. Ministirii godhatee daaraa dhukkee awwaarii tokkorraa hin mul'atu. Areedi isaa akkasitti tolfatee inumaayyuu meekaappillee dibatee saaniskiriinii waan godhatee fakkaataa xiqqoo jechuun koofiyaattu jira akka gurraacha'ee fakkaataa gaaddisa koofiyaa kanaati malee aduulee natti hin fakkaatu yookaan saaniskiriinii dibatee akkanattu bareedee garuu ammaan tana mishigii bahee jedhee yoo kijibu yoo fakkeessu mishigii bahee jedhe dubbata. Bakka qulfii ta'anii adda ba'an hin qabanna. Gama kanaan adda kanaan fedhiin diinaa guutummaan guutuutiin fashalaa jechuudha. Uummanni keenya nu duuba jira, nu gargaaraa jira. Tokkummaan uummanni keenya duuba jira, uummanni keenya biyya kanaa eegamee jira. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundammoo hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru. Guutummaan addatti galee mishigiitu galee kan hojjechaa jiru injifannoo fiduu fi yoo jiraanne lammii Itoophiyaa taanee yoo duuna immoo biyya Itoophiyaa taanee qabsaawaa jira. Diinii hojjaa kennaa haga jabeenya kenna hin qabu.
moo'amu barbadaahuu deemaa jira. Abiy Ahmed yoo dubbate Abiy Ahmed dirree waraanaa akkas bareedee meekappii dibatee areeda hatatee ministirii aduu godhatee akkanattuu lolaa jira. Garuu yoo fakkeessu reediyoo qabata duratti osoo hin dhageessifne isa helikopteriin dhufee helikopterii sagalee isa dhageettanii jirtanii warri isa eegu kun ammaan tana kun namni isaa eegaa jiru. Warra isa eegu Abiy Ahmedii dirree waraanaa daawwatee odoo jedhanii fakkeessanii. Sanuu dirree waraanaa kun eessa akka taate hin beeku. Namni beeku tokkolleen hin jiru. Dirree waraanaa kun eessa akka taate namni beeku tokkolleen hin jiru. Abiy Ahmedii dirree waraanaa deemee raayyaa ittisa biyyaa dubbisee raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessee odoo jedhamee fakkaata. Garuu warri yoo oduu fakkeessu oduu dharaa haasawan Abiy Ahmedii boodigaardota isaatiin eegamaa bakka jirulleettu dirree waraanaa irratti lolee lolchiisaa akkasittuu jedhanii oduu fakkeessaa diraamaa gos kana haasawanii mee boodigaardi isa ka'is eegaa jiran kan laala yoo isaan xayyaara keessa gabbu'anii helikopterii keessa gabbu'anii ajajii kennameefi helikopterii dhagaa akkanattu deemaa jiran. Akkanattu jechuun Abiy Ahmedii eegdota isaa wajjin laala warra qawwee Abiy Ahmedii ittiin eegan san hin beektanini? Qawwee Abiy Ahmedii san kunoo guddaa san qawwee isaan ittiin eegan san argitanii jirtanii. San akkasitti kun eegdota Abiy Ahmediiti malee Abiy Ahmedoo fakkeessuu reediyoo qabatee ka deemu kun isa eegdota isattu isa wajjin deemaa jira malee lola womaatu irrattuu hirmaachaa hin jiru. Lola womaatu godhaa hin jiru. Garuu yoo fakkeessu yoo kijibu kijiballee akka dirree waraanaa gubbaattu duulaa jiru akka dirree waraanaa gubbaattu qabsaawaa jiru fakkeessee dhiyeessa. Kaasagiitaa qabannee jirraa burqaa fi cifra qabachuu deemnaa jedhee dubbata. Lafti kun lafti waraanii Abiy Ahmedii qabadhee jedhu kunin lafa amma Abiy Ahmedii lola guyyaa tokkootiin qabadhe. Nu Abiy Ahmedii guyyaa 3 guyyaa 4 waraan gubbaa jira yaadna. Akka yaadamettu Abiy Ahmedii lolee lolchiisaa jira. Waraan gubbaattu hirmaataa jira jennee yaadaa turre. Inni garuu waraana gubbaa hin turre, lola gubbaa hin turre, haja birattuu ture. Lafa qabadhee jedhu kana Abiy Ahmedii mootummaan isaa torbaan tokkoon durattuu lafa kana juntaa barbadeessinee qabannee jirraa jedhee gabaasee ture. Juntaa barbadeessinee lafa kana qabannee jirraa jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmedii breaking news nutti hime. Lafa kana qabannee jirra jechuudhaan. Melaala akka inni gaafasu yoo breaking news nutti himu faanaan Noovemberiin har'a guyyaan 26ti. Noovemberii 19 breaking news televizyiiniin faana akkanattuu qabatee dhufe oduu nutti hime. ሰበር ዜና በካሳ ግታ ግንባር የጠላት ምሽግ ተሰበረ፣ አምባው ተደፈረ ጀራኒ ጋረኒ ናኖ ከንጅራኒ ተዋኔ ጅራ ኩኒን ከኑት መሜ 7 days ago November 19 har November in didamija lafti kunin kagaafa suni Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qabate karaayyaan Itoophiyaa gaafas to'ate har'a jechuun akkamiin akkas ta'uu dandeetti. Har'a deebisanii qabanneedhan takka yoomi jechuun lafti kunini mootummaan Abiy Ahmedii ka qabatee duraanii yoo markabaatee deebise yookaan lafa kana juntaan qabatee juntaan to'atee ammaan tan ammoo juntaa harka deebisnee eegi jedhan dubbiin hin fakkaatti. Yookaan ammoo Abiy Ahmedii lafa waraanii hin jirre lafa qabatamtee footoo ka'uu fi fakkeessaa fi achitti duul. Abiy Ahmedii bakka waraanaa kan deemee waraan isaati wal beekaa jedhamee ture mishigii keessa bahee lolee lolchiisee harki isaa ol fuudhee garuu nagaatti dhaamata. Loltoota akka argate akka hin beekne haay loltoota nagaatti yoo bira deemuu fi ka'ee xayyaarattu deebi'u helikopteriitu deebi'u. Ay waliin lolaa hin turre waliin mishigii keessa hin turre
Abiy Ahmed mishii keessa wajjin warra kan wajjin hin turre warra kan wajjin jechuun qabsaawaa hin turre koshoroo nyaachaa hin turre warra kan wajjin Abiy Ahmed warra kan wajjin koshoroo nyaachaa hin turre Abiy Ahmed jechuun meelaala bakki kana namni kun jechuun namni tokko asitti footoo akka gaariitti garsee jira Abiy Ahmed akkasittuu eegamaa ture kun warri seegu akka inni eegama argitanii lolaa jira kiyya mishiki keessa bahee dhufee jira yoo fakkeessu maaliif diraamaa kan hundaayyuu Abiy Ahmed godhaa jira akka namni gara dirree waraanatti duulu ofii isaati hin duulu ofii isaa sodaatadha Abiy Ahmed dirree waraana dhaqee hin lolu hin qabsaahu garuu uummata biraa sobee gara dirree waraanatti bobbaasuuf uummata biraa sobee gara dirree waraanatti bobbaasuuf waan kan hundaayyuu goosisaa jira waan kan hundaa ka goosisaa jiru akka namni biraa duuluuf kana jechuu ka barbaannu kaan Abiy Ahmed dirree waraanattu injifannoo argannee jirra jedhee eegini dubbateen dubattu ammaan tana miidiyaan Itoophiyaa cuftunuu gabbaa'ee lafa Abiy Ahmed maqaa isaan hunda to'annee jirra jedhan olola wal jala oofu wal jala fuudhanii injifannoo amma jechuun Abiy Ahmed durattuu eessa deemnaa jirra jedhe Abiy Ahmed durattuu eessa deemnaa jirra jedhe kaasaa gitaa qabannee cifraa fi burqaattu nu hafee jedha ሰበር ዜና አሜ ይገርግተን መከላከያ ሰራዊት ቡርቃንና በባቲ ከተማ ዙሪያ ያሉ ተራሮችን ተቆጣጠረ ብሬኪንግ ኒውስ ሚዲያናም ዋን አቢይ አህመድ ጀደሰን ወልጀላ ፉዳኒ ዱበተኒ ዋን አቢይ አህመድ ጀደሰን ወልጀላ ፉዳኒ ገባሰን ካነ ጀቹኒ ድሬ ወራና ጉባት ሐሚሌ ነማ ደማክሱ ፊ ሐሚሌ ነማ ከካሱ ፊ አክ ወራኒ ገገፈማ ጅሩ ጎ ፈከሱፍ ዋን ጎዳማ ጅሩ akkasiin nama duulchisu barbaadan Abiy Ahmed bakkinni jechuun lolaa jiru argitanii jirtan bileer godhanii jirani warra sun dhaabbatu ka eegduu sun dhoksanii dirree waraana gos kanatti argamee lolaa jira kunin faana jechuun televiziyoonii Abiy Ahmed ka lola isaa oofusanii dirree waraana gubbaattu Abiy Ahmed akkanaan lolaa jira haala gos kanaatiin lolli geggeeffamaa jira jechuudha haala gos kanaatiin lolli tayaa jira Abiy Ahmed haala gos kanaatiin injifanoo kijibaatini lolaa galaa jira nu Abiy Ahmed jechuun akkanatti lolaa jira jedhee faana nutti himaa ture muummichi ministeera mishii keessa taa'ee lolli inni geggeessu deemu ka gos kanaati Abiy Ahmed lola gos kana jechuun Abiy Ahmed geggeessaa jedhee namni yaadaa ture because documentary ጠቅላይ ሚኒስትሩ akkas duulaa turanii bara baadimmee duulaa turanii bara akkasii duulaa jiranii maali jedhanii documentary Rwanda deemee duulee jedhamee የሞት ፊልም ያጀዳኒ ዋን Abiy Ahmed ጎሉ ደንዳው ኑቲ ማቱራኒ Abiy Ahmed ሄሊኮፕተር እንደሜ ፎቶ ከያክኒ ገደበ ሚቲ Abiy Ahmed ማኪና አከሲ ፈከስ ታሄ ዋኔ ዶሉ ዋኔ ቀብሳው ሰይ ነምኒ ኩነኔ የቹኒ ራያ ተሰብያ ኢትዮጵያ ሎላ እኒ ገገሳ ጅሩ ሃሊኔ እንደማ ጅሩ አገርሲሱ ፊ Abiy Ahmed ኢብደከሳ ከንከስ ቡሴ ጀደ ሚዲያን ኢትዮጵያ ገባሳ ቱሬ ibidda akkasii kan keessa Abiy Ahmed uf buusedha garuu Abiy Ahmed argitanii jirtan areed haadatee meekaappii dibatee waya qulqulluu maalii godhatee achittuu footoo kahee gaddeebi'ee jira kagos kanaati Abiy Ahmed kagarre Abiyyi miidiyaan haasahu miidiyaan nutti himu kagos biraati daawwattoota kan jalatamoo fi kabajamoo oduu bibbiraa isin biraan gaggabaabsinee genne galgala walitti dachaana oduun biraa ka isin biraan gayuu deemnu kantiibani magaalaa Dabra Birhaanii kan naannoo Amaaraa qabamee jira kantiibaan kun inni qabamee hidhamee jira mootummaan Abiy Ahmed waan inni juntaa wajjin hojjatuu fi qabnee jirra jechuudhaani karaa miidiyaatiin dubbatamee jira haa ta'uuti malee maddeen nama kanaan wal quba qaban akka dubbatanitti ajaja mootummaa Abiy Ahmediitii fi naannoo Amaaraa irraa kenname kawarra Tigree dhalattoota Tigree hidha jedhu hojii irra oolchuu waan dideef nama balleessa qabu malee nama hundaa walitti gurree hidhuun sirrii miti waan jedhe falmee fi hidhamee jedhamee dubbatamee jira. Komaandi postiin waraan Itoophiyaa hogganu ajaja sadii dabarsee jira. Ajajji sadii kan mootummaan Itoophiyaa karaa komaandi postiin dabarsee komaandi postiin tokkoffaan yuunifoormii waraanaa wayaa waraanaa huccuu waraanaa yuunifoormii waraanaa warri waraanaa liyyuu haayilee malee namni bira uffachuu hin danda'u dhowwaadha. Faannoon uffachuu hin danda'u qaamni kamiyyuu kan mootummaa malee wayaa waraanaa uffachuu akka hin dandeenye ajajaan dhowwamee jira. Namni tokkolleen qaamni tokkolleen wayaa waraanaa uffachuu hin danda'u. Ajajji darbee dhowwamee jira hin danda'u jedhamee. Lama komaandi postiin walama dabarsee jira.
wasaanii dabarsee jira. Lammaffaa oduu waraana mootummaa Itoophiyaa qofattuu dabarsuu danda'a. Mootummaa Itoophiyaati alatti yookaan warra mootummaan Itoophiyaa hayyama kenneefin alattu oduu tokkolleen dabarfamuu hin danda'u. Oduun gosa tokkoyyuu ka waraana dabarsuun hin danda'u. Ajajii sadaffaan ammoo ajajii tokkini ka duratti dubbadhisan yuunifoormii waraanaati. Lamini oduu waraana mootummaa malee qaamni biraa dabarsuu hin danda'u. Sanittu ture tokko sadaffaan irraa badee jira jechuun itti deebi'a booda eegi arge. Sanittu dubbatame haa ta'uutii malee yuunifoormiin uffatamuu hin danda'u mootummaa malee. Yuunifoormii uffachuun dhowwaadha mootummaa malee jedhamee wayita labsamee jirutti warri kunin yoo san agartan taate yuunifoormiin dhowwaadha warri kunin. Warri kunin taammaanyi bayyaneefaati argaa jirtan yuunifoormii har'a akkasittuu keewwatanii oolan. Taammaanyi bayyaneefaati yoo argaa jirtan kun taammaanyi bayyaneetidha. Seerii yuunifoormii godhachuu hin danda'amuu jedhe dhowwe. Seerii komaandi poostii yuunifoormii godhachuun hin danda'amuu jedhe labsiin darbe kunin taammaanyi bayyaneefaati. Akkamittuu hayyamamee akkamittuu danda'ame. Andargaachoo Tsiggeefaati. Maaliif hayyame kun jechuun mootummaa Itoophiyaa maaltu harka qabaa ka jedhu akkuma isin beektanii fi waan gosunittuu jira seerii Abiy Ahmedii baase bakka kanalleeni hin danda'amne. Bakka kanalleen jechuun seerii warraa fi hojiirra oolu warri waan fedhe godhuu danda'anii warri waan fedhanii tayan jechuudha. Kanuma akka beektanii fi kaasa'ee camadaa faatii hunduu keessa jiranii gara dirree waraanaa duullaa jedhanii warri akkasitti waa jijjiirrate. Kun jechuun seera ammaan tana komaandi poostiin baase suni warri kun akkasitti yoo cabsanii ka argaa jirru wayaan waraana warri waraanaa malee namni tokkolleen uffachuu hin danda'u. Jedhamee ka dubbatame haala gosa kanaatiin mootummaan Abiy Ahmedii inni nu mataan isaa hojii irra oolchaa hin jiru. Oduun Abiy Ahmedii dirree waraana irra dabarsee jedhame akka malee akka injifannoo guddaattu waaltadhaanii faananii FBC Ethiopian Broadcastidhaan Ethiopian Broadcast Corporation hundaan darbaa jira. Abiy Ahmedii dirree waraana irrattuu injifannoo argannee jirraa jedhee soba jechuu hin dandeettu biyya Itoophiyaa keessattuu. Miidiyaan bira gabaasuu hin danda'u miidiyaan biyya lalleen. Aktivistiin yuutuuberiilleen feesbuukiin kan mootummaan Abiy Ahmedii hayyama kenneef malee tokkolleen gabaasuu hin danda'u. Dhowwamee jira kaleerraa kaasee. Kaleerraa kaasee dhowwamee jira. Ajaja komaandi poostii ka kaleerra ba'eerraa dhowwamee jira. Haala gosa kanattuu jira. Wanni sadeen darbee keessa lama yaadadhee jira. Takka maal akka tahee hin yaadannee gara booda yoo arge isin biraanii gayuu deema. Ajaja gosa kana dabarsee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii oduun biyya alaa yookaan ammoo oduun biyya keessa akka hin dabarre ka godhu ammaan tana hagam tokko mootummaan kun akka inni muddame. Hagam tokko akka inni jechuun yaaddoo keessa seenuu ka agarsiisu. Kana jechuun kun jechuun mootummaan Abiy Ahmedii hagam tokko oduu to'achuu akka inni fedhe kijiba akka inni haasa'u fedhe. Bakka hundattuu injifannoo argachaa jirra, injifannoon galaa jirra, maalii jedhamee oduun injifannoo kun haasamee akka namni gara waraanaa duulu, akka namni gara waraanaa duulu, gara waraanaa deemu, akka namni gara waraanaa duulu, gara waraanaa bobba'u godhudha. Akka sadaffaa yaadadhee jira. Akka sadaffaa komaandi poostiin kabaase warra oduu kijiba mootummaa ce'umsaa yookaan ammoo mootummaa biyya ceesisaa, mootummaa jijjiiramaa, mootummaa dhaabnaa warri jedhu tarkaanfiin irratti waa fudhatamudha. Takka duratti sanitti yuunifoormii waraanaa yookaan liyyuu haayilii warra godhatu tarkaanfii irra fudhatama. Lama oduu mootummaa malee oduu biraa dabarsuu hin danda'anii warra dabarsu tarkaanfii irra fudhadha. Sadii ammoo warra mootummaan hin jiru mootummaa ce'umsatti nu barbaachisa, marii biyyaalessatti nu barbaachisa yookaan ammoo mootummaa biyya kana gara duratti deemsuu danda'u mootummaa walootti nu barbaachisa warri jedhu tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabaa jedhame. Warri kun kam akka itaatiin beekamu mootummaa walootti nu barbaachisa ka jedhan falmitoota kafaa'uufa ta'uu ni mala yookaan ammoo warra lidatuu ayyaaloofa ta'uu ni mala yookaan biyya alattuu dhiyoo kana mootummaatti nu barbaachisa konfederaalistoota warra isaan ittiin jedhan ta'uu ni malanii yookaan federaalistoota warra isaan ittiin jedhan ta'uu ni malanii yookaan ammoo marii
Illeni Gabra Madhin Fati, Professor Ephraim Isaac Fati, Kulani Asafa Jalata Fati, Gura Warsun Tony Mala, Warra Motuma, Gosa Kamiyu, Motumani Akinjire Fakesani, Agenda Motuman Ethiopia, Kufe Jeramu, Tindem and Hunda Tarkamfra Fratamu Abba Kajarud. Kana Wallet took Abate, Motuman America, Tarkamfi, Odu Ethiopia, Diga Radaba Chukaba, Yoka Motuman Ethiopia, Tarkamfi America Ratu, Biyota Diharatu Furata Jaranijra. Motumman America, dhaabuu qaba yookaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuu deema. Ka jedhullee oduu dhageenye jira. Kanallee oduu dhageenye jira. Haalli gos kanaa kanattu deemaa jira. Oduun gos kanaa waan akkasitti ta'utu jira jechuudha. Kan ammoo oduu kanaan wal qabatee mootummaan Abiy Ahmed raafamaa fi muddamsuu guddaa keessa kan inni seenee agarsiisu Yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitiin Finfinnee har'a oduu baasen Yuunivarsiitii irraa namni eebbifame Yuunivarsiitii Finfinnee irraa namni eebbifame ka olola mootummaa dhowwe olola mootummaan dhowwe yookaan ammoo dubbii badii propaganda dubbii badii propaganda warra juntaatiin deemu yuunivarsiitiin kun digrii isaaniirraa fudhachuu danda'a. Digrii isaan kanaan dura argatan. Digrii yuunivarsiitii irraa argattu barnoota argattu barattee itti dadhabdee waan argattu malee politika biltsiginnaa barattee yookaan Ihadigi Abiy Ahmedii barattee politika mikasii kenname. Kanaafuu politika biltsiginnaa barattee ammaan tana junta deeggarta WOB deeggarta sirra fudhannaa doo jedhani waan takka. Garuu digrii kanaan dura warri digrii argate obsuu hin danda'u yuunivarsiitiin irraa fudhataa jira. Wanni waan ajaa'ibaati wanni gos kana takka ta'e hin beeku Itoophiyaa keessatti mootummaan kunin oduun biyya addunyaa kana akka biyyi seentee hin gabaasnu dhowwu ammaan tana ammoo digrii nama duriif kennirraa deebisee fudhadhaa jechuu nama mootummaa coomsattuu dhaabachuu qabaa jedhu hidhu waan akkana kan cufayyuu dhagayaa jirra. Waan ajaa'ibaati waan dhagaa jirru mootummaan kun hagas hundaayyuu kufuu isaati. Oduu akkasii kan bal'inaan yoo barbaadan jechuun Addis Standardiin qophii afaan Oromoolee jalqabee jira. Yuunivarsiitii Addis Standard afaan Oromootii fi afaan Ingiliishitiin oduu barreessa. Kunillee jijjiirama guddaa tokko hayyoonni yuunivarsiitichaa irraa eebbifamanii biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiranii Itoophiyaa bira dhaabbachuun gaarichaa fi deeggartoota isaanii balaaleffachuu jiraachuu eeree yuunivarsiitichi warri kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiranii junta balaaleffachuudhaani dubbatee haa ta'u malee namni dhuunfaa kamuu yuunivarsiitii irraa eebbifamee garee hidhattoota abuuti deeggaruun maqaa gaarii yuunivarsiitichaa fi oolmaa biyyaa fi oolee tuffachiisu waan ta'eef tarkaanfiin ragaa barnoota dhabuu dabalatee seeraan kan gaafachiisu ta'uu ibsee jira. Ragaa barnoota dhabuu qofa osoo hin taane seeraan kan gaafachiisu. Dhiiroomaa wanni akkana seeraallee hin gaafachiisu junta eegi deeggartu biyya addunyaa adda addaa irra warree jiraatan. Biyyoota addunyaa gargara keessa jiran jedhameetta biyyoota addunyaa adda addaa keessa warree jirtan. Maali wanni gos kana? Namni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiruyyuu abbaa fedhe deeggaruu mirgi qabaachuu qaba. Academic freedom waan jedhan tokkotu jira sila. Yuunivarsiitiin Finfinnee biyyoota dhihallee akeekkachiisee jira. Yuunivarsiitichi ibsa ejjannoo baafateen biyyoonni dhihaa dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasisanii irra akka of qusatan yaadachiiseera. Kunin oduu yuunivarsiitii Finfinnee irraa isinii kenname. Akka gabaasa EBC'tti yuunivarsiitichi haleellaa suukkanneessa lammiilee nagaa irratti gareen hidhattoota abuut raawwatuu fi daba biyya diiguu garicha balaaleffateera. Yuunivarsiitiin Finfinnee hayyoota dhaabbatichaa irraa eebbifaman garee hidhattoota deeggaruu irra akka of qusatan akeekkachiiseera. Laala oduu warri barreessu dubbisaa jira. Deemnee asillee hin baane. Deemnee asillee hin baane. Yuunivarsiitiin Finfinnee kutaa addunyaa kana bakka warri juntaa deeggartanii anallee dabalate digriin keessanii. Ameerikaan baranna jedha. Yuunivarsiitiin waan akkasii bara dargiillee godhee hin beeku. Bara Lesillaasellee waan akkasii godhee hin beeku. Bara akkasii wanni akkasii godhee hin jiru. Kabarana baasa waan gos kana dhageenye hin beenu waan baran ta'e. Kanattu jira oduu bira oduun jirtu magaalaa Bahar Daaritii fi magaalota naannoo Amaaraa keessatti waraanii juntaa kun geggeeffamaa wayita jirutti naannoo Amaaraa guutuu haa jedhuuti. Tokko jalqaba mana farsootii fi mana jalqaba manjimaatiif man shiishaa cufanii mani jimaatiif fi mani shiishaa
dargaggeessi jimaa fi shiishaa dhugaa jedhamee cufamee achiin dubattuu ammaan tana mana dhugaatillee cufamee ture. Warri wal fuudhu namni wal fuudhuu naannoo Amaaraa keessatti wal fuudhuu hin danda'a garuu cidhaa godhachuu hin danda'u. Sargii godhachuu hin danda'u. Maallaqa sargii fi godhatan raayyaa ittisa biyyaatiif kenna. Waan gaarii biyyaaf oolcha. Muummeen ministeera dirree waraanattu duulee dheebotee waraan wajjin namicha duratti agartan sani areeda haadatee bareedee saaniskiriinii meekaappii diddibatee ministirii aduu godhatee helikopteriin dhufee san inni nu deemee dirree waraanattu beela'ee koshoroo nyaata isin maaliif diggisii godhattani. Warra jechuun wanni nama ajaa'ibu hojiirra oolee jira. Godina maalii jedhani godina Agoo godina Awwii. Godina Awwii Goojjamii dhihattu argama. Benishaangul biraan jira. Godini kunini magaala akka Chaagnii, Injibaara, Daangila, Durbeete fayyadam qaqqaba. Warra jechuun Chaagnii, Daangila, Durbeete akkas lafa akkasii goes qubatu. Warri sargii godhate hayyama mootummaa malee dhokatanii argotan qabne jirraa jedhu. Oduu naannoo Amaaraatti qabamanii jiran. Maal jennaan yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa wa barbaadutti mootummaan qusadhaa horii hin balleessinetti seera ala warri sargii godhate mootummaan naannoo Amaaraa qabee jira. Qabee waan isaan ittiin godhatan dhaalee raayyaa ittisa biyyaatiif kennee jira. Wanni waanuma ajaa'ibaa guyyuma guyyaan baasa dhageenya mootummaan Abiy Ahmedii hagas cufaayyuu muddamsuu keessa seenee jira. Kabira ammoo dhaabbileen mootummaa kan magaalaa Finfinnee keessa hojjetan cuftuu isaaniiyyuu waraqaa eenyummaa tokkollee akka hin kennin hojjettoota. Magaalli Finfinnee waraqaa eenyummaa kennuu dhiisee jira. Walumaa galatti waraqaan eenyummaa namaaf kennamuu dhiisee jira. Ammaan tana waraqaa hojiitiin waan juntaa fi woboon seenaa jiruu fi waraqaan hojii nam tokkoofiyyuu kennamuu hin qabu ka jedhu. Waraqaan hojii dhowwamee jira. Waraqaa hojii hin kenninadhaan. Odoo jechaa jirru dubbachaa jirru waraqaan eenyummaa kan magaalaa Finfinnee naannoo Amaaraatti qoodamaa jira. Dejen, Dabra Birhaan, Dabra Maarqoos, Bahar Daarittuu qoodame warri Abiniitii fi warri Faannoo Amaaraa Finfinneetti dhufee qubachaa akka inni jiru gabaasne turre kana. Kana jechuun waajjiruma Adaanech Abeebee keessa warri quuqa saba qabu warri Oromoo nutti hime. Adaanech Abeebee wata humni hin qabdu warra Amaaraa ka Abiy Ahmedii eegu ka juntaa yookaan woboon akka magaalaa hin seenne eegodham naannoo Amaaraa keessatti waraqaan Finfinnee warra Amaaraa qofaa fi qoodama warra Amaaraatii fi qoodamee Finfinnee dhufanii qubachaa jiran. Odoo dubbachaa jirru boolee arrabsaatii fi furii gara boolee qarqara sunitti warra Oromoo ka qubatu kaman jaarrate gariin isaanii warra durii Harargee irra bara Abdii Ilee buqqaanii dhufanii kalee mana barumsaa man jireenya isaanii irra diigaa turan. Man jireenya Oromoo ka Finfinnee keessa qarqara Finfinnee mootummaan Abiy Ahmedii kalee diigaa oole. Kalee guyyaa dheengaddaa diigaa oole. Namni dubbatu tokkolleen hin jiru. Mana dhibba hedduu ka warra jechuun buqqa'ee dhufe Finfinnee keessa qubachaa jiru qarqara Finfinnee yeroo rakkoo kanatti yeroo sila namni mootummaan gargaaruu qabuttu warra jaarrate mana akka ta'e keessa galu mana laastikii sallee hambisne mootummaan Abiy Ahmedii diigaa ture. Haala goos kanaatiin. Haala goos kanaatiin mana diigaa ture. Footoon mana diigame sun inni miidiyaa hawaasaa gubbaatti naannawaa ture. Hedduun isaanii warra Oromoo ka Baale wanni maqaan maalidha jechuun Harargee irraa dhufan. Garii warra Oromoo ka Shawaati ka durii manii lafti isaanii fudhamtee ammaan mana ijaarrachaa jiranii warrattu diigamaa ture. Kanaan walitti qabatee wanni tokko jechuu barbaannu Adaanech Abeebee warri kana hin qubsiisaa maali jettee jirti garuu ajajaman diiguu kana ka godhuutu jiru Adaanech Abeebee mataa isiiti. Akkuma dhiyoo kan isinitti hime namtichi Finfinnee koomishiniin lafa koomishiniin magaalaa investimentii nama Oromoo Madagaskaritti deebisaa jedhu Girma Seefuu Maaruu abbootii qabeenyaa Finfinnee walittuu qabe isin qofti raayyaa ittisa biyyaatiin maallaqa kenna malee bakka feetanitti lafa isinii kenna. Bakka feetan nutti abbaan fedhe irraa qubatuuti. Qabeenyi nu qabnu lafa akka feetan isinii kennine waan feetan irratti ijaarratan jedhee abbootii qabeenya naannoo Amaaraa fi warri garii walittuu qabee akkas maallaqa kenni qooduu gabaasne turre haala goos kanaatiin deema jira. Mootummaan Ameerikaa oduu sobaa Itoophiyaa irratti facaasu irra akka of qusatu
mootummaan Abiy Ahmedii sodaachisee jira yookaan ammoo tarkaanfii Ameerikaa irratti fudhachuu deemna jedhe tarkaanfii inni fudhatu maal akka hin beekamu. Kana ka jedhe ministeera deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Kabbada Deessisaati. Gurbaa Kabbada Deessisaatti kan hin beektani. Namuma akka Biraanuu Leenjisoo faati. Mootummaa Ameerikaa akeekkachiisee jira. Footoo isa waan argeef ammaan ta'e irra deebis malee ka durattuu isinitti hime kana haala goos kanattuu jira. Mootummaan Abiy Ahmedii biyyoonni dhihaa jechuun dhiibba guddaa duratti godhaa jiranii jedhanii haala goos kanaatiin wanni jechaa jiranii. Oduu durattuu isinitti himne sani bulchaanii magaalaa Dabra Birhaanii kajunta gargaaraa jedhee mootummaan Abiy Ahmedii hidhe itti gaafatamaan nageenya magaalaa Dabra Birhaan Daani'el isheetattu bulchaanii magaalaa kana qabamee jira jedhe. Itti gaafatamaan waajjira poolisii magaalaa Dabra Birhaan illee hidhamee jira. Komaander Taayyee Habte Goorgis jedhama. Innis hidhamee jira. Komaander Taayyee Habte Goorgis juntaa wajjin walitti dhufeenya qaba. Walitti dhiheenya qaba jechuudha. Nam lama jechuun ka hidhame. Oduu kayyoo barbaadan. Oduu dubbisuu eegi barbaadan kun magaalaa Dabra Birhaaniti jechaa jirru. Oduu dubbisuu eegi barbaadanii oduu afaan Oromoo ammaan tan oduu gaarii BBC afaan Oromoo qofaa miti. Addis Standardiin sagantaa afaan Oromoo qaba. Afaan Oromootti deebisanii barreessanii Addis Standardiin durii afaan Ingilishii qofaa ka oduu dhiyeessu. Ammaan tan jechuun afaan Oromootti Addis Standard afaan Oromoo deema dubbisa laayikii godha waa hedduu qabanii oduu Addis Standard afaan Oromoo jaaladha. Afaan Oromoo dhiyoo kana egaa argitan taate mootummaan Ingilizalleen afaan Oromootiin ibsa baasaa jira. Abiy Ahmed afaan Amaaraa qofa kan inni dhaadessu garuu mootummaan Faransaay illeen dhiyoo kana waa'ee nageenya Itoophiyaa keessattii fi gargaarsa kennuu wal qabatee afaan Ingiliishiitii fi afaan Oromootiin dhaamsa barreessee jira. Mootummaan Raashaalleen afaan Oromootiin dhaamsa dabarsee jira. Mootummaan Ingilizalleen afaan Oromootiin dhaamsa dabarsee jira. Yoo si yaadattanii ammaan tana imaammata hojii warraa ilaalchisuudhaanii Feesbuukii fi Tiwiitarii illee afaan Oromootiin dhaamsin dabarsan. Tarkaanfii fudhachaa jiranii waan gosa kana dabarsaa jiranii. Barruun Addis Standardii afaan Oromootiin dhufee jira. Kanaafuu afaan Oromoo kenna kana akkasiin guddisna haala gosa kanatti deemaa jira. Akka afaan Oromootiin hordoftanii isinitti himuu barbaada. Kun dhaabbanni kun Oromoo Federaalist Koongireesidha. Oromoo Federaalist Koongireesiin ammallee taanan aduun hin jirti Abiy Ahmediitiin mariitu deemna hidhamtoota siyaasaa gadhiisii mootummaa coomsaa ji'a dhaabii hundeessine biyya kan ceesin malee hin dandeenye jedhee ibsi baasee jira. Abiy Ahmedii warra mootummaa coomsaa dhaabanaan jedhan cufa hidhuu deema jedhee komaande postiin isaa ibsi baasee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dirree waraanaa deemee duulee jira jedhamullee har'a jechuun dirree waraanaa helikopteriin dhaqee footoo kahee gad deebi'ee jira. Eegi dhaqeen dubattu injifannoo bakka gurguddaattu arganne jechuudhaan lafa akka kaasaa giitaatii fi burqaa fi cifraallee har'a qabachuu deemnaa jedhe miidiyaan Itoophiyaa ammaan tana waraanii Abiy Ahmedii magaalaa Baateetii fi magaalaa Kombolcha gaarreen achi jiranii qabatee marsee jira jedhe dubbatee jira. Garuu oduun kunini oduu fakkaatu miti haala gosa kanaatiin jira. Gaazexeessaan Ahaduu Reediyoo gaazexeessaan kunini mirga wabiitiin akka gadhiifamuttu murtaa'ee fi ture. Gaazexeessaan Ahaduu Reediyoo kunini mirga wabii manii barumsa manii murtii eegeef poolisiin Abiy Ahmedii kabajuu diduudhaani gaazexeessaa Kibroom Worquu ammallee mana hidhaatti tursee jira. Kibroom Worquu gaazexeessaa Ahaduu Reediyooti dhalata Tigree waan ta'eef qabamee sunittu jira. Haga ammaan tana mootummaan kun dhalattootiin irratti xiyyeeffatu Oromoo fi Tigreeti. Dhiyoo kana gaazexeessaa Abdusalaam Hassan Wattichaa gaazexeessaa OMN ka duraanii magaalaa Bishaan Gurraacha Shashamannee irraa qabee hidhee jira. Gaazexeessaa Oromoo ka tahe Mallasaa Dirribsaa waggaa 1 fi ji'a 6 olii hidhuu isaatti beekama. Haala gosa kanaatiin mootummaan Abiy Ahmed gaazexeessitoota Oromootii fi Tigree ta'anii adamsaa jira. Oduun kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Warri nu jaalatanii nu qoqqoodanii faffacaastanii waliin nu geettanii hedduu isin galateeffannaa ka maamila nu godhatanillee akkasuma galata guddaa nu biraa qabdanii sira nu daawwachaa jirtanii yaadii keessanii maal fakkaataa ka jedhu nu barreessa. Oduu dhagayaa jirruun watakka Oromootti himuu barbaanna. Mootummaan Abiy Ahmed dirree waraanaatti injifannoo argachaa jira jedhee nama Oromoo hedduu sobuudhaanii duulii akka namni deemu godhaa jiran.
mootummaan Abiy Ahmed injifannoo waraana fakkeessuu fi oduu injifannoo baay'eetu odeeffamuu deema. Injifannoo argannee jirra, junta barbadeessinee jirra, waraana bilisummaa Oromoo barbadeessinee jirra jedhanii oduun injifannoo guddaan haasamuutu deema. Humni badii qabne jechuudhani deeggartoota ABO'tii fi KFO deeggartoota juntaa jedhanii nama hedduu hidhuu deeman. Kun jalqabee jira, cimee jabaatetti fufuu deema. Kaan ammoo waraana deeggara jechuudhani abbootii gadaa Oromoo, abbootii siiqee, maanguddoota biyyaa warra adda addaa baasanii waraana duulaa, waraana deeggara jedhanii waan adda addaa diraamaa guddoo hojjechuu deeman. Kanallee ifirratti eega quba qabaadhaa beekaa. Kaan ammoo abbootii qabeenya Oromoo waraana kanaa fi yoo maallaqa hin baasne maallaqa hin kaffallee biizinesa hin keessirra cufna gibira sittuu daballaa junta wajjin jirta ABO wajjin jirta jedhanii saamicha guddaatu geggeeffamaa jira. Kun saamichi Finfinnee qofaa miti. Naannoo haga jechuun daangaa keenya haga Mooyyaleeti, haga jechuun Haramaayaa, biyya Jimaa, Awwadaa fi haga Wallaggaa keessattuu saamichi gosa kana deemaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed Oromiyaallee keessatti lola gurguddaatu geggeeffamaa jira. Ammaan tana lolii waraana bilisummaa Oromoo ka dhihaatii fi ka kaabaatii fi kibbaa jiddu galeessalleen cimee dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhaa jira. Lolli kaabaa akkuma durattuu Abiy Ahmed dubbate injifannoon inni jedhu sun hedduun isaa dhugaallee ta'ullee baatu lolli karaa hedduun geggeeffamaa jira. Magaalaa Laalibalaa qabachuu fi warra dhufe humnoonni adda bilisummaa AGWO humna Amaaraa 20 olii bittinneessinee jirra jedhanii jiranii achiin duballee warri hafee wal gurmeessanii dhufanii warra suleerra tarkaan fudhannee nama 100 hedduu boojinee hedduu ijjeessinee jirra. Ammaan booda magaalaa AGWO kataate magaalaa Laalibalaa keessatti warri Amaaraa ka dhufee lolee nama ijjeessu miti dhufanii bakka amantii kanaayyuu hayyama kenna malee muuduu hin danda'anii jedhanii jiran. Muudayyuu dhufuu hin danda'anii ammaan booda waraanii akkasii ka qoosaa hin jiru jedhamee dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo dirree Goondarii kibbaalleen waraana cimaatu gaggeeffamaa jira. Waraani sulleen humnoonni ittisa Tigraahii waraana Amaaraa ka dhufee ofirra deebisanii lafa qabiyyee ciccimoo waraana qabannee jirra jedhanii jiranii. Haa ta'uutii malee qabiyyeen ciccimoon isaan qabatan kunin maal akka taate isaallee waan dubbatanillee hin qabani. Karaa biraatiin ammoo magaalaa Mezezo kun Shawaa Kaabaa keessatti waraana kaleeffarra gaggeeffameeni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jala baatee harka humnoota ittisa Tigraayitii fi waraana bilisummaa Oromoo seentee jirti jedhamee dubbatamee jira. Ankoober to'atamtee odeeffannoon jedhamee odeeffame kun dhugaanatti hin fakkaatu karaa suniin Ankoober haga ammaan tana to'annoo naannoo Amaaraa akka jala jirtu magaalii Dabre Birhaanilleen to'annuma naannoo Amaaraa jala jirtu jechuudha. Gara biraatiin mootummaan Abiy Ahmed gargaarsi namooma naannoo Tigraahii akka seenu hayyamee jira. Konkolaataan 40 gara Maqalee maqaala midhaan faatee akka deemullee hayyamee jira. Gara biraatiin balalliin xayyaaraa gara Kombolchaa akka inni deemu. Kombolchaa fi Waldiyaa akka inni dhaqu hayyamee jira. Maqaleellee akka inni deemu hayyamee jira. Kun jechuun waraanii bakki kanatti odoo gaggeeffamaa jiru hayyamii kun hin kennamu. Waraanii bakki kanarraa fagoo tahuu danda'a jechuudha. Malee silaadoo waraanii Abiy Ahmed Kombolchaa marsee taate xayyaarii mootummoota gamtoomanii achi deemee balalee gargaarsi hin buusu. Maali gaafa warri Tigraachitti dhiyaate Kombolchaa qabachuu deemna dirreen xayyaaraa balalii fi cufaadha jedhanii akeekkachiisanii dhoowwanii ammaan tana achi akka gargaarsi deemee kennamu hayyamii kennamee jira jechuudha. Kun jechuun waraanii qarqara sunitti yookaan naannoo sunittu tayaa hin jiru. Haala gosa kanaatiin gargaarsi akka achittuu kennamu hayyamee kennameefii jira. Haala sunittu jira jechuudha. Oduun biraa magaalii Dabra Birhaanii waraanii ammaan tana qarqara magaalaa gaggeeffama malee magaalii keessa hin jiru. Waraqaa eenyummaa malee namni tokkolleen socho'uu akka hin dandeenye mootummaan Amaaraa ibsi baasee jira. Suni qofa osoo hin taane labsiin yeroo muddamsaatii fi labsiin sochii nama daangessu ka magaalaa kanarrattuu godhamee cimee itti fufuu qaba. Akkuma durattuu isinitti hime hogganaan kantiibaa magaalaatii fi ajajaan tikaatii fi ajajaan nageenya ka magaalaa kana lachuu hidhamanii jiranii gara suniini waan sunittuu deemaa jira. Naannoo Oromiyaa keessatti godina Oromiyaa keessattuu godina ammaan tan Oromiyaa kaabaa jedhamu keessatti ummati guddoo rakkachaa jira. Elektirikiin hin jiru, tajaajili intarneetii fi telefoonaa hin jiru. Ummati rakkoo guddaa keessa seenee jira. Naannoon kunini ammaan booda qaama Oromiyaati. Oromiyaa kaabaa taanee bullaa jedhanii labsachuun isin biraanii geenne turre haala gosa kana keessatti
wanni hedduuni deemaa jirti. Warri akka atleetii Haile Gabrasillaasee ni duullaa ka jedhe haga ammaan tana isaalleen hin duulle Fayyisaa Leellisaalleen dirree waraanaa duullaa jiranii haga ammaan tana hin duulle namni bira Birhaanuun maaliif haga ammaa hin duulle ka jedhamu gaafatame jira. Birhaanuun ofii isaati akka hin duulle garuu ijoollee dhaabbata Izeemaa miseensota har'a gara dirree waraanattu akka inni geggeesse miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffannaa oduun kennaa ka sa'aatii kana kanuma fakkaatti galgala walittu gaddachaanii oduu kanaa fi kabiraallee baballoo qabannee isin bira ni gayuu deemna. Isin warri nu daawwachaa jirtanii galata guddaa qabdanii nu qoqoodaa faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jenna.